argamte ogguuni fi himan tokko ogguu sitti hime kijibsiisuu fi dhugoomsuu jidduu jirtu. Ka lammaffaa ogguu dhufe yaqiina sii dabala. Ka sadaffaa yoo dhufe, ka afuraffaa yoo dhufe namni ila kudhan 20 yoonii fi karaa adda addaatii dhufee waan argame san hime ni yaqiinsite moo yaqiinsitu osoo ijaanuun gar. Sun waan ragaa ta'eef ni yaqiinsita. Bar sheekha galatoom jazaakallah khayri. Gaafiin tiyya bar garaagarummaa gartee hadiisan jiru tafaasiila isaa gartee naa himu osoo hin ta'in hadiisni jireenya keenya gartee akkaataa mu'amala ilma namaati gartee nu ibsa san shakkiin qabdu garuutu sagaleen ta'e ni mummurti Hamza. Hadiisni waahiidha liqimsa gaa fudhadhaa gad. Sagaleen ta'e mani dhagamti. Eyyo laal gaafii sheekha tartiibaan gaafadhu. Sheekha deebisaan nuti barbaannu. Qaala Allah hajjeedha. Qaala fulaan ibnu fulaanii sanatti bannu irraa hara. Allah maal je'ee barbaanna. Warri mooditaraa ta'an taphatina sheekha guddisaa dhiisa. Allahan subhaanahu wa ta'aalaa maal je'e. Hadiisa irratti ninfita sheekha. Hadiisni waxyii tahuu irratti. Warri yoom beeyne mooditara nuu kannaa kaajoollee maa taphattan. Anaas isin sheekha guddisu deema obsi. Dhiisi guddisi ree duba maa taphatta likkitti waluma cinaa nu kaaye. Mama bayar wal cinaa kaaye. Ati rakkoo qabdu. Khaasi yoom beeyne lukkan nu tolfataa. Obsi wal cinaa isin kaa tura haasa'ati wayi. Maal taate? Tolchaa wal cinaa nu kaaye sheekhaa wajji. Wal cinaa isin kaa tura obsi. Hangas oofi. Gaafiin teenya waadixa. Mee addeessi. Eyyo akkana la. Hadiisni ibsa bareedaatti kannite ati hadiisni haala sadiin dhufaa tokko nabiitu dalagaa tokkommoo gartee itti ajajaa tokkommoo arkeeti irratti usaawwanni san waxyiidha jette. Haasawa kee kareefu keessatti asuma jalaan ture dhageeffachuun ture. Waan kanachi kaayyannee hadiisni waxyiidha jechuurratti ragaan samaan babbayaa yoon beeyne lukkan haa gurbaa maa taphatta. Sirreessu ittiin jira wayi. Sheekhan as guddisee akkasitti ol kaasati wayi. Hin beeytu akka inni mooditara naatti tolchaa maal ta'enni. Mee ati kabira jejjeertu sheekha guddise miidhaa. Aboo mooditara naa kanne namni mana kana keessa jiru. Obsisi wanti khabiira qabdi khabiira siidhiisi fidi teessuma rakkoon qabuuti dhiyeessiti eme bar sheekha qophilaa qujjiraa kanaaf ati haasawnu viidiyoo xiqqeessee guddisee maal godha nu akka akkana nu dhiisi sheekha wal guddisi deeman mee ati sheekha guddisi sheekha bicha achi booda walitti aansita yalla okay kanumatti dhiisiya yalla yoon beekne maaf darartamaa mee keenya mut godhadhumma cee callise gaafiin obsaadhaa akkana sheekha hadiisni waxyii tahuu irratti daliila jala muramaa ta'e amma wamaa yantiqu ani ilhawaa in huwa illaa waxyu yuuxaa jettan damiirri huwaa kun eeysatti akka deebi'u namnummaa wallaalu tokko ballaa fi ka ija hin qabnelleen ni beeka huwaan eeysatti akka deebi'u hadiisni eega gartee nabi muhammad salawaatu rabbihi wa salaamuhu alayhi addunyaa tanarraa deeman qarnii sadaffaa irratti dawwanamuu eegalame law kana waxyan osoo kan waxyii ta'u taate maaliif
صحابة رضوان الله عليهم حديثا دونين أكا قرآن لفخاياني خطن التربي سان الرهاجالة قرآن نبي محمد الرا برتن قامان تاني أتمانو كجتتي صحابان قرآن نبي محمد الراتيسي قامانيس برتي هجيس برتي اتلي دلي ديجت لغا بانتا سو جرخن نجعلن جرخن جرنو أوليتي جرخن جر ربين قرتي رضي الله عنهم جينو التهمي مالته في حديث خنن دونين أبا بكر عمر علي عثمان خلفان أفرن مالي حديثا دونين مو نبي محمد في خلفاء أفرن إيجا وحيته وحي تكا بوتي تكا ختبمتي تكا مالي gabaabsi zamana eenyu barreeffame زمانا أبا بكر quraanni musaaf usmaaniinoo نجي قافو عثماني سكسما ولي كمان deebi'ee لكي وني قافني قرآن ولي كبمو إيغالي سببان ساما لقافة قرتي حفاظة صحابوتا سنكستي دمامتي حقاني فتن خانا موغانا ولدتي في ديلا لاني ولي كبوتان زمن سدر راهي جيتشو aya quraana ni katabsiisa rasuulli gaafa san ceekuu يس يس lafee kanarratti يس naa rasuul أين اكتبوا يوجد لأبي شاه اكتبوا لأبي شاه je rasuula je rasul ballaal كي لا يختلط rakkoon teesse الحديث مع القرآن جت barsiifiin fassaru jira rasuulimma hin katabinaa jee dhoorge لا تكتبوا عني maal غير القرآن جيد دورك يس dhoorge maal wah si eessatti nu hime maal jechuu if duubaan deebi'a الديبي duubaan deebi'a أبشر hadiisa rasuulaa guutumaa guututti immoo kan shakkitu tokko شيخ tokko خي jennaan tokko tokkoo jedhe أيستي هنك tokko أجرتي tokkoo jedhe بكم دور كسر النادي شيخ isiifin fidaati jecha kee ka duraatti hin deebi'e adda baafatuuf yaada kee hundarratti sii kennu حبيبي ديب yalla خرا ديرا ديب نجد شيخ خي hadiisa على ما guutuudha moo atimma بكر رجل ati hadiisa guutuu diddu jirta moo hadiisa tokko tokko keessa شيخ خي يا حبيبي بكر رجل رسولاتو سببا دور كيف قبا جت سببا سن الله ورسوله أعلم سنجي رسول نوهي مجت مالي سببا سن bar jecha kee ka duraa sirreessisanii wajjin tiseenna duree شيخ hadiisa kan أسجيني fudhachuu اتديما diddu خا اتنودي walii ماركون lakkii قبو walii سببا galaan سن didu مالي jirta lallala yoon amma sii meessan hadiisa jettaanii diddaamine quraana malee jettee diddaami hadiisa rasuulaa guututti fudhattamu لك guututti fudhattamu ni انت دو رغو مناخن يا حبيبي لا ركو قبو miti kanarratti walii galla hadiisa rasuulaa guututti fudhachuu diddamoo keessaa tokko tokko ka fudhattu qabda ka diddu qabda غافين هاري رتي قلم تيغا كسيمي bar irraan si deebise غافين ان غافت دي هاري تيرنا ديبستينا غافت تسيفين ديبس شيخ حديثني رب سبحانه وتعالى الربريدان حديثا قرآن ربي تهود أنوهم جج ربي
الرجارين حديث هالين جربي تهونو يمي تناف wanni gartee seenaa sahaabaatii fi gaafa seenaa nabi Muhammad jiran godhame san hundi akka seenatti ilaalaan. Isii bareedduu taate keessaa hin fudhadha. Isii bareedduun ta'in ittiin dhiisa. Wahyiidha je'ee ilaaluun. Wahyii tahuu akkami addanuu baafta. Hadiisuma guutuu jechuudha. Akkasitti gootula hadiisa guutuu. Kasii miree? Hadiisa guutuu hin fudhattu ati quraana malee jechuudha. Akkasiimi? Niin fudhaa seenaa bareedduu keessaa hin fudhaa akka wahyiitti hin fudhuun siin jee sheekh dubbinti yasii galte? Akka wahyiitti hin fudhadhu. Ammoo akka seenaatti isii bareedduu. Akka wahyii tokkoon laalee hin fudhadhu. Akkasiimi? Quraana kanaan eenyu si dhufe? Sheekha quraanni ifumaafuu ifimaa miree? Akkam jee? إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قافجوا مال جتشو أين يرد نبي محمد نويم عليه الصلاة والسلام قرآن نبو فمجيه وقو ستي مسمى الجامسون نبي محمد صحابة برسيسي لكي صحابة مال برسيسي قرآن برسيسي قرآن جلت عني أوى الرابرة شيخ راقان كيما لمي خنرتي Eega quraana raafidi eegi sheekh akkasitti baratanii ati reefu afaan keetiin oowwaa jalaa baratan jettee armamba deebitee dhagaafatta. Kiyyadhiis itti namantu kiyyatti namantu ati kee kiyyammaa naafas hin deebisin itti namantu kan hin asitti hin amantuumi ati kee. Sheekha ragaa anaa fi miti uummataa dhiyeessaa kaa sheekha maal taata? Ani itti amanuu fi amanuu dhabuu osoo hin ta'in ragaan keessan maali? Laalamma silaa walaan dhufte. Amma ati kun ammoo buufan dhagayi. Habibana naaf sigaa. Ati qur'aanni wahyima sibiratti. Dhagayifadhu. Sheekha naa deebisi sigaa fadhe wahyima sibiratti. Maalii naase dhagayi. Hamza naafi ati abbaa fi ilmaa beekadhu kasitti wadhu. Shakkii takka malee. Na wajjin akkana jettee falamuun kee. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يوتاتي سيغون ديبسي فرشود توني أما مراء في مجادلة جامت مجادلة أنا دامن لمن ترك المراء